silkii dhiya kas turee jira viidiyoo yaani nama ditti nama tokkoof hin ergine nama ergeef hin qabu gizeen hidhamu booda hidhamee guyyaa torbaan takka gizeen goon silkiin kiyya marmaarii bira ture akkasitti marmaartichaan Sabriinaa Jamaal kanneen nama hedduu na barbaadaa jira nama na dubbisu dilaa jira ittiin kannii jeetiime Sambooda Sabriinaa Jamaal silkii xiyya lama itti kanneetiin takka namaddi turte iPhone tuni isii bira turteen yaani viidiyoon kiyya sun Snapchat keessa jira siifin hima Snapchat akkamitti aappiin qulfii biraan qabu inka bukodi isyarat jam bana ma abdin isyarat fi kod masuk bana mukana bana ma wanti kaya sambo halkan da walte ate isinu kodi hankena hini ma kamenna kodin kiya kana masuk kimban tusanin bana manjen okay jette banti halkan kaisa lady sa saddetti eti da waletin Sabrina sirki kiya kaisa eti gara-gara jura sirki kiya narra bante la fanar rankain halkan kaisa warsa saddetti bante la fanar rankain hadara geni hadara orin janne video na automatic kan sini serat terkiga kalilin. Ayo, Snapchat itu deh tuh. Ayo masih su. Sabrina macam mana tanah? Nih guys, itu wallahi. Sabrina macam mana tanah? Sabrina macam malin sini baru sini naga gafat tuh ya citi sumatin sedikit ya kan nih. Ya nih hatta gak boleh kemana? Lagi, wallahi warta. Ancu bulle nama rangkau. Nama tilen jarjaru ni beitami. Nama umar rayan cari jamale. Ni beitami. Sabrina ningotu. Kami ni beita. Maybe telefon sini dah bersih. Nasi maragi. Naragi. Telefon sini dah bersih. Telefon ni si sahaja demi afrubanat. Anu telma makian si memale Sabrina amme gol tu bismillah rodera. Dugaan si imami. Sabrina yo godu batelle telefon isi kesa julen isi wajib jirtu kana warri simfen namne isi wajib nani jirami. Hakasi dulu Sabrina soki ifi namatti sergite yo kan post ni gos je hagasun da person na dage wanti naman video miti barreeffama akkana sin jaaladha wal jaalana je barreesse hin qabu kan video nama ergudisi dage fadu video ergudi suuraa nama ergu miti an video disiti dage fadu anamma hatta video sanille akkanatti mataa kiyya filallala akkanatti waraabisi galee bulaakin garuu video sun akkan duoti yabe kutin beeka Sabrina qofatti male sirkit yeen kanne jooleen tin hagalato mani akka isaan yaadan garuu hin taaneef akka yaadan hin taaneef sigale waan isaa yaadanii garte isti yaadan san hin taaneef namu jijiraatan fa kana nama godha haa ta'uti ati diinaan qabeetee yaadda nama waan akkana sirratti godhuudhaaf yaadu fa sigalchuudhaaf miidiyaa irra ani hin qabu wallahi akkasitti beeku hatta egaa yoo TikTok maanii jechuun nu booda dhuftee faa maarree janii yoo cinqaman hin beeku malee namni kun xilaata kiyyaa akkanaa joo hin jiru siifin himaa hin qabus nama takkaa wal janajjannee shoshawwannee maal jirus hin jiru hin qabu nama akkasii wallahi keessanis nama walii barreessine takka hin qabu waan janjanaas hin qabu yoo jiraatan amma gadaadii sanii. Snapchatiin kan kee deebitee ilaaltee ni jirta koodii faa jirte Snapchatiin karaa salphatti sooshaal miidiyaan cabu Snapchatii beekte kan ammoo warri koomentii irratti siyaa barreessa namni jiru kijiba yoo jette maaliif Snapchat haa godhuudhaaf hedduu malee salphaadha akka TikTok fi Facebook fi YouTube WhatsApp miti Snapchatiin mistiraaf hin ta'u dhugumaan siima gara fuulduraatiif illee Snapchatiin hedduu malee badaa eenyumta keessumaa si baasaniitu maagarta eegas isumaa olaaluu qabdaa siinjaa. Tabirati immoo taa'ee humaaltu sirraa irratti miidiyaarraa galtee jirta. Diraamaadha warteenya tun diraamaadha laakiin akka dhiba ajandaa siin godhanne akkam namni akka isaa yaadaniif hin taane bara ammaa wallahi hin dubbatiin naan jedhanii akka tasaatiin dubbadde malee dhiisichi kana nama hedduun naa dubbataa jira nama itti yaadee waraabee nama ergee miti nama janajjaneetii miti. Waan sirkii isaa fuudhamee ni beekama si galee. Ani itti barbaatii takka guutuu. Keessanii biyya wala daree habiibii keessan habaab nyaatanii habaab bitanii murtanii cafeetanii xiyyaa keessan wala daree. Photoshop barsu rabbis daadati. Atillee ariifaa siseedha atillee hin beeku. Awoo garuu nama keenya waan akkasii barsiisuun sila waan gaariidhaa mi bar shoppiidha. Namni keenya qiyaamaa umbaru waan akkasii. Ummata kana waliin rakkanne ummata qoraan kana waliin rakkanne barjoollee keenya sanuu
social media akkama itti dhufte sana waliin rakkannee bira wallahi yoo ati photoshop way daleeyde itti fidde himbaran himbeekan wallahi wallahi ya wallahi waan ajaa'ibaati laakiin garuu ani garuu maaliif histiin tuna nama bar homaati miti dhalaan harman qabneen jirtu ni duun ibsa abbaa jaalalaati bergitee wartaa manama kajaayo no ibsaan nama ibsat naaf ibsaan nama waan akkanarra daraja akkanarra waliin geellee miti waan kana bira kuti naa seenin naan jaani bira kuti ammaa naa seenin is bira kuti ya fakkeetti nama kan nama saggagaa waan ta'echa bira kuti Oromoon dhugaa jirtu ni beekani nama kan fa'i warta ejin ergadeeten Hashim ni beekta beek lagi waan isin joo ati ummata kanaaf ni cinqamta ani jechuun waan akkasiin na cinqu waan hin qabaanneef jecha hin cinqamu waan akkasiin na cinqu kun takka irraa qabu jechuun niin kabajaa waliin deemna kabajan beeni manuma irraa hin geggeessa mindaa siin kafan asirratti homaa siin godhan dalagaa teetifisi jireenya keetifisi gizee bashannanuu feete footu irra bashannanu ummata kana ani dhaggeeffadhu tiktaa kanarratti nama arrabsee waan namaa fuudhee maarree miti hinaafaniituma ifii bakka dhantaa'onna dhufanii dubbii na barbaadan hoggaasarra kuttee gin nama firaa dhorkita beeyte hoggaanarra kutteen itti gadhiisaanis paawara dhiga malee kanuma yaani kana faa hinaafanii wooman hin qaqqabuuf kana faa hinaafanii na jala dala bar waan na jala hangoon hin qabanii bar bakka waan hin goon hin qabanii bar murtee guutu tiktokni dila kana akkana shororkaa qaba ani maal addi ganda tiktok gaafumaan mana kee dhufe saniin dhufee ni beektaa jechuun naannuma saniin tiktok banadhee baran an tiktok irratti deemusi laayif asirraa tanas hin beeku waa barreessitiin poost godhee biraa deema feesbuuk irratti ajaa'iba manatti taate atis bis takkaan dhufteeti feemasa meeqa bira onni jettee nuti onni jettaa duba bakka dalla waan rabbii sii kanne jaalala namaa rabbii yoo sii kanne amma akka isaan yaadaniin oromoon guutuu naaf galatooma naaf jiraadha guutuu takkalaal waddaan hindii fakkaattii bar oromoo hindii qabnaa bar naan jedhi bar oromoonti hindii oromoo keessaa qabnaa bar alhamdulillah jedhi barakatti galchuuf bar miidiyaa irra hayoo soo dhalaan meeqa feemasni meeqa dubaay hin deemin duruu dubaay deemte akkam gaa akkam silaa amma turkiin deema wallahi turkiin dhaquu deema amma kun guyyaa lama booda sadii booda barda maali eenyu gaa ni tabbasti haati si gaa warda rabbi subhaanahu sadatti deeggadda sirsa saddisti jedhi hay waan sa arjii maali warda yoo ati kallatte warda lafee yoo ati calliste sodaattu dhagee jirta musirra bilbilu jiran ni dhagoo jira no siin dhagoo fajo jira sirkii sadee fajo jira yoo ati kallatte borche yoo ati calliste sodaattu yoo dhabde kadhattu yoo qabaatte saamtu yoo waan itti amante deeggarte bitamtu yoo akkanuma cal jette yaada dhuffattu wanni namni siin hin jenne jiru bar bakka ilmi namaa bar laal ta ilma namaa itti dhiisteetiiti ta sammuu teetiitiin deemta maaliifi ilmi namaa siin quddu namni sii quddus namni si jajjabeessus namni ati akkana ta'e akkas ta'e ka jiru waan jiru jecha warra immoo asirratti si akka ati ol kaatu hin feeneetu jira laal abonuun kun maalirra bareedaa hatta yoo uffata takka bareedaa uffattee bar akkamii uffata kana uffatee jedhee nama cinqamu jira bar akkamitti inni akkana ta'e isiin akkamitti akkana taatee nama cinqamu an Dubai irraa dalagaa sana eegalee Dubai irraa dhufee osoo baatii takkan taa'een wanni meeqanarra yaadame bar ni beektaame cal Allah wanta si joorra namni hundi dhagaye amma waa'ee Ustaaz Muhammad Bayaan jaan bakka kaanii sanaasaan kanarraa sanaasaan ittiin bakadhu wardaa waan akkanaa taatee cal deebilleen kan nullee koomanti laayikilleen godhu cal yooneen kiyya mataa kiyya irraa qabadde waan guddaa miti waan guddaadha calii saniin namarraatu cal jee yooneen mataa kiyya irraa qabadde yooneen waan san fuudhee namatti erguu baadde barga nama galataate akkasi cal ana mala kiyyatti akkana bakka nyaanne noo kaddu bikka namaatis hin dhaqu yoon dhufte akkana wal agarre hojii taphannee bashannanne maalirraa akkatti hinaaffaan mataa isaan baarii takkaffaa ani zannaxeetiin waan hin qabuun hin boona waan qabduun boonuun barra ani yoon dooniyyaa uffadhee jimaa keenya akka qabadhee as bee nama huccuu eessaa bite jedhanii barbaadan dooniyaa yoon uffadhee hatta siigalee hoggaan barcaa kiyya duggiffa jee jimaa kiyya itti areeree qamee jechuun mataan isaan dhukkubaan gana na jala dalagan bakka barcaa san qamaanii ni mokoran hin tasaakaamuuf nama arrabsan ni mokoran hin tasaakaamuuf ajandaa baafatan hin tasaakaamuuf bakka waan godhan gisee dhaban jechuun
Akkam goonii kana jechuun barbaadan si galee. Anis garuu ajandaa Facebook irratti uumutti namni akka kiyyaan jiru ni beekame. Akkas namni meeqa yaalee hin danda'u. Induf jechuun wanna kun waan itti baratamtee bara. Even mana kiyya kana amma waan jimaa ol qabee TikTokni hoggasuma rimuuf na godha. Kan kee addunyaarraa ajaa'iba na ta'an. Eenyuun mee nama tokko jimaa sirratti ol qabee TikTok irra jimaa gamoo gartanii aanaa fi garaa kiyya na beekaan isin hin jabar rabbiin garaa nama harkaa bar garaa kiyya xaliila laal saniif TikTok kiyya hoggaan jimaa hawwata guddoo kana fide akka dura dhaabbates akkanuma na laala taa'ee akkanuma wal laallatee nyanaa fi TikTokni keessa kiyya harka gaa chaayinaanis hoggaa tolchuu keessa kiyya harkee tolchee bar TikTok maa hoggaa tolchu. Amma jimaa qabu jirtaa saatan ani garuu jimaadhaan Facebook akka jimaa galatti dubbariitiin qamaa bulee nuti boruu qamaana jennee sarara bira kunneen wallahi oromooti wallahi dhaqaan baana qaba mee nama biraa Itoophiyaa kasaa nama jimaa qaqqabee akka tolqabee TikTok yabar jimaan eegalame jimumaan itti jira bara gamma dhaggeeffadha kanaa isaan gubatanii akkamitti isiin qamaati is takka farra wanni isaan rakkatan micoomtuun an jimaan na bareecha yaani na tolchaa deema si galee saniif hin dhiisu daddabeen isaan immoo maallaqa jimaan qamaatu eessaa fiddee akkamii yaani Itoophiyaa keessa teessee kanatti qamoodha jimaa wadaay qamaati mana bareedaa gatti uffattee bareeddee deemti faajaanii kanumaan na dararan bakka rabbiin kun nama tokko inni siilaa osoo qabduuti nama tokko itti jabeessa laala osoo qabu nama tokko osoo qabaatutu itti laaffisa laala osoo qabne yoo akkas jireenya ilma namaatiif irra kadhuun sekoondii takka ilma namaatiif irra kadhuudhaan qamee jiraadhe ka'ee ilma namaa nan galchu si galee. Waa'ee namaa maalumaa si galchee saniif yaa Oromoo keenya namni keenya kanatti namatti silaa namni nama ifi ittiin booneet ol kaasee maal godha jennaan nama jala dalaganii kuni garuu wanni kiyya bar waan harka kiyyaan kan namee naa qabi jee namni irra kanneen jiru duniyaa kanarratti namni bakka takka seenee ansaasanitti rifadheetiin jedhamanidhaatti namni immoo wardaa hariiroo janjanaati wajji godhee joo miidiyaa kanarratti amma naa si eeyyame poostat namni ati naa amansiistee si jaaladhee wal jira jennee si ergeen yoo jiraatan hin jiru. Anaaf si malee. Dhaggeeffadhaa dhugaa keetii wardaayyee. Wardaa. Jana jennisin jaaladheetee hoggaa jettu naaf si waliin jennee miti wardaa. Waliin jenne lakkeen viidiyoo na waraabanii waan akkanaan irraa kan dhaabbadhu. Ani falo viidiyoo na irraa kan dhaabbadhu naafete waan akkanaa naafeeti. Guyyaa sadii hojii qamaane tamboo doolii na galle. Guyyaa sadii hojii qamaane atis ni badde anis ni badee